Amma garuu abbaan barbaade natti gammadu, abbaan barbaade naaf agaddu. Abdii kutadheera siifu. Obsi maal kana beektaa? Fuula kee gammachuu isaa argu kolfa kee dheebodhee moofsiiku. Anu osoo waan na gammachiisu argadhee gammachuu guddaan daandiitti baheen isa simadha. Tole amma sadhiis kolfi. Kolfa kee sirriidhaa kun? Miti situ nan beeku malee kolfa gosa dhugaa argan kolfee bubbuleera. Maaliif? Yeroo baay'ee of sobee ilkaani fuccuudhaan of goyoomsaan ture. Borgaarii ni taalaata jedhee abdii dheeraa fuuldura kootti tattaafachaa fi abdachaan ture. Keessa kootti dhukkuba namni naan beekne alangaa beeluu dheebuu fi dhiphinaan gidirfamaan ture. Firris alagaanis aantiinis diinnis akkanaan irratti hin barreef icciitii koo dhoksee ofii koo mar'imaan koo hidhadheen damdamachaa ture. Amma garuu abbaan barbaade natti gammadu, abbaan barbaade naaf agaddu. Abdii kutadheera siifu. Obsi Staasii jechi dhuguma afaan kee dubbatee akkas jedhee abdii kutadheera maal jechuudha? Kan itti akkas jettee warri mana hin qabne warri karaa jiraatan maal jedhan Obsi? Warri dhukkubsatanii hospitaala keessa jiran maal jedhan? Maal jechuudha akkamittiin abdii kutattati? Qaamni kee fayyaa kan ta'e kan itti akkas jettee warri qaama heeruu ta'an maal jedhan ree? Sittiin gadde Obsi, sittiin gadde. Osoon akkas jiree sitti madhee akkas naan jetta miti. Maal inni re'aatu na ilaaltee haftee natti beeka? Lakkiin guyyaa tokko tokko akkasumatti nama dabbaraaf malee umayyuu miti. Fuula kee kana jijjiir. Tole kolfuu? Eekaa. Kolfeera. Afaan maalii dhageessaati amman baasee sitti muttisiin galu bor durbummaa keenaaf kennuu qabdaan jedhe. Na dhageessami? Siinii. Ookoo. Amma hatis naannoo keessan keessatti anis immoo ijoolleen na eegaa jiru waan ta'eef bor guyyaa dhaloota koo akka ta'e ni yaadatta jedhee yaada. Eekaa. Kennaa tokko qofa akka tinaaf kennituun barbaada bor. Maal jechuudha gaa? Wanta hin danda'u taanaa waan meeqayyuu siin godha maal ture? Of murteessuu qofa si gaafata malee waan kanaan goota gochuu dandeessa. Bor kabaja kee akka tinaaf laattuun barbaada. Qoosaan jira danda'ume? Maaliin qoosa? Dhugaa waaqayyoo dhugaa koo jechaan jira. Maaliin qoosa? Akka wanta kana goone koo durii kaasiin si akeekkachiisaa ture. Durii kaasee irra deddeebiidhaan sitti maan ture mobsi? Na akeekkachiiste sassii dhaggeeffadhee waggaa lamaa ol siif obseera amma garuu dirqama akka bor ta'uu qabu murteesseera. Maaltu? Afaan maalii dhageessaati amman baasee sitti muttisiin galu bor durbummaa keenaaf kennuu qabdaan jedhe. Na dhageessa miti obsa? Anaafatti amma gaa'ela waliin hin dhaabbannetti wanta kan hin raawwadhu. Akkasi miti? Eeyyee akkasi. Eegaa waan kana hamma naan goonetti waan kana hamma naa mararsiifattetti obsiin jaalallee koodha jettee maqaa koo waamuu miti bilbila koo irratti yaaluu miti isa beeka akkati jettu siif hin eeyyamu. Waan kana amma murteessitutti nan beektu sin beeku itti yaadi. Obsi. Maal itti walii galtee? Laamee na dhageessa miti warra si faana ciisuu barbaadan dhaqii barbaadadhu tole. Hamman harka ishee muruuf jedhetti harkana murteen. Sobduudhaati. Ana obboleettii koo baay'een jaalladha. Akka isheen jaalallee kee turtes immoo nan beeka. Obboleettiin koo erga gaafa ati dhiisteetii erga gaafa si walitti buuteetii nagaan qabdu. Obboleettiin kee seenaadha miti. Eeyyee. In jaallattaanii ree? Akkamittiin obboleettii koo jibba? Akkamittiin obboleettii koo jibbaa? Eeyyee. Sobduudhaati. Namni obboleettii qabu obboleettii namaa irratti waan akka kanaan raawwatu. Namni obboleettii isaa jaallatu obboleettii namaa akkasiin godhu. Isheen kun obboleessa ishee jaallatu hin qabdu sitti fakkaata. Obboleessa hin qabdu sitti fakkaatee ture. Gaafata obboleettii koo ishee kanaan siifan du'a jettee laphee ishee bittee booda erga ishee waan hunda ishee sitti amantee waan hunda ishee siif kenniteen booda
Har'aan booda si arguun barbaadu gaafati jetteeni obboleettii koo sababa keetti lubbuu ishee dhabeen oole. Akka kee fotoo hin taane akka waaqaaf naaf oolte obboleettiin koo. Anis guyyaa sanarraa kaasee obboleettiin ofii miidhamu hammam akka nama dhukkubsu dhufee si waraane si dhukkubsee sitti agarsiisuufan dhufe. Amma nan milkaa'e dhuftee harka koo galteen. Egaa ani immoo obboleettii koo waan hin jaalladhuuf hamaa keessa naan hin deebisu. Garuu waan tokkon sitti hima. Miidhama obboleettii kee arguun barbaaddu yoo ta'e obboleettii koo ishee kaleessa miiteeni obboleettii koo ishee kaleessa laphee ishee cabsite deemii jilbeeffadhuutii dhiifama gaafadhu. Laphee ishee isa cabe sana wal'aani. Akkati waan hundasaa sana xumurteen anis kan obboleettii keessiif hin raawwadha. Yeroo tokko tokko namoota beela'anii hin beekne jalaa nyaata, namoota dheebotan hin beekne jalaa immoo dhugaatii dhoksuun adabbii cimaadha. Akkasuma immoo barnoota guddaadhas. jedhu eenyummaa koo fi eenyummaa qomoo koo ol kaasee sitti weeddisu guddummaa moo jabummaasaa arjummaa moo gootummaasaa nyaataa moo duudhaasaa uffata moo aadaasaa waa'ee koof waa'ee qomoo koo isa kam sitti meen isa kam immoo dhiisaa waa'ee gaarreensaa moo galaanasaa biqilaa moo albuudasaa waa'ee keenya isa kam sitti meen isa kam immoo dhiisaa eeyyee qe'een keenya guutuudha irraa fi jallisaa uumaan keenya kana nu badhaase ishoo galatasaa we are Oromo. Oko. Hello. Baay'ee masii yaadeen naannoo keessan dhufe. Gadi beemee takkaa isa dubbiseen deebi'a. Maal hojjechuun eeyyamsiisee dhufte? Maal jechuudha si yaadeen dhufe jechaan jira. Har'a mana keessaa bu'uun barbaadu. Guyyaan kun baay'ina jibbisiisaa jira. Guyyaan har'aa anaaf guyyaa gaddaa koodha. Maali waan jiilte yookiin waan kakatte wayii qabdamu? Eeyyee guyyaan nama jaalladhu dhabedha. Ishoo galatasaa. Akkas jechuun koo gadda keetti gammadeen miti. Waan ati dagatte tokko si yaadachiisuuf malee. Innis namni ati baay'ee jaallattu si dhiisee deemullee guyyaan har'aa immoo guyyaatti nama baay'ee si jaallatu argatte waan ta'eef amma gadi ba'ee isa dhiisiti. Kottu balbalarra ga'eera. Tolee dhufaan jiraniiti. Tole. Eeyyee addunyaa kanarraati namni hedduun du'ee akka bulu daa'imni baay'eenis dhalattee bulti. Akkasuma immoo namni nuti jireenya keenya boriif abdannuu fi baay'ee jaallannu yoo nu dhiisee deeme namni jireenya keenya borii nuuf bareechuu fi baay'ee nu jaallatu dudduuba nama sana akka jiru hawwannu. Kanaafuu guyyoota umurii kee keessa jiran jaallachuuf yookiin jibbuuf sababni kee nama ta'uu hin qabu. Na amani yoo akkasiin amantee fudhatte miidhama karaa namoota sitti dhufan baay'ee isaaniirraa bilisa taata. Nagaa koodhaan siin jedhe miti maal taatee siifu? Nagaa keemmaa miti. Qofummaa baay'ee saartaa yeroo baay'ee si argeera. Hiriyoota kee yeroo teessu yeroo baay'een si arge. Amma immoo hiriyoonni kee si biran jiran fuulli kee sirrii miti. Hiriyoota kee jette sitti mul'atan malee kunoo na cina jiru. Maal taatee obsi eenyu si bira jiraana malee? Hiriyoonni koo ati dur na cinatti beektu sooressaaf gamtaafaa turan miti. Hiriyoonni koo warreen amma na cina jiran immoo qofummaa fi hiyyummaadha. Isaan kun salphaatti nan dhiisan. Anatu isaan ganee deemuu danda'a malee isaan nan ganan. Isaan ganuudhaaf immoo daafqa obsaa fi tattaaffii cimaa na gaafata. Kanaaf hiriyoota koo warreen ati kaleessa na cinatti beektu cina gahuudhaaf warreen kana lamaaniin ganee deemuu qaba. Haalan keessa jiru fuula koo irraa hubattee miira koo hubattee waan na haasofsiisteef galatu. Eeyyee kan kaleessa nu waliin turan baay'een isaanii har'a nu cinaan jiran. Kan har'a nu baran immoo boru akka isaan nu waliin turan ragaa qabatamaan tokkollee harkaa qabnu hin jiru. Tarii immoo maaltu beeka warri bor dhufan immoo jijjiirama keenya arganii baay'een isaanii duuba keenya hiriiruu waan danda'aniif. An jijjiirama dhuunfaa keenyaaf unuma qofaatu jira jedhee namana. Isinni kun amma miti yeroonsa. Yoomillee. Gaafan duruum. Obsii koo ani namummaa kee jaalladhe malee qabeenya kee mitiin barkan jaalladhe. Nan goyyoonsi. Maal jedhee? Sadarkaan homaa tokkollee of harkaa hin qabnetti dachee kanarraa kan nan jibbinee fi yoomiyyuu nan nuffine harmee koo ishee miidhattee na deesse qofa akka ta'e nan beeka. Kanaaf hamman duroomee isheetiin gammachiisuu fi boqochiisutti
Gaaffii manaaf dhiyeessite kun gonkumaa raawwachuu hin danda'u. Maataadee akkamiin qabeenyaaf jaalaloon badaalchisaati. Jaalalli argachuuti yookiin dhabuutiin daanga'uun barra. Inni amma jechaa jirtu kun jaalala sammaatoo hin taane kan duriiti. Jaalalli si'anaa jaalala keekii fi bargariiti. Isa sana immoo kan ittiin sibbituun qabu. Lagaatti. Dhumaatti waan ilaaltaniif galatooma.